Deetaan ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman manni murtii eeyyamuu maatiinsaa BBC'tti himan. Har'a ganama mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha Ijibbaataatti dhiyaachuu BBC'tti kan himan haati warraa obbo Taayyee Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo dhaddachi obbo Taayyeedhaaf mirga wabii eeyyamuu dubbatan. Gadhiifamanii ba'an an jedhullee osoo baate har'a mana murtii Ijibbaataatti dhiyaannee murtii waliigallee. Isa saniiti manni murtii mureetira maallaqa 20,000 qabsiisanii yookaan nama waammatanii akka ba'uu danda'an. Jedhu sani murteesseera kan. Tarii mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha Ijibbaataa? Murteesseera ba'anii an jedhurra yaa'u murameetira. Adeemsa godhamuu qabu gochuudhaaf sa'aatii 8tti nu beellamameera. Malee hanga ammaatti gadhiifamanii mana hin geenye jechuudha. Hin geenye. Dabalataan maallaqa 20,000 qabsiisanii yookiin immoo nama waammatanii akka ba'uu danda'an murteesseera. Bara darbe keessa aangoorraa erga kaafamanii booda to'annoo jala kan oolan obbo Taayyeen hokkora kakaasuu fi farreen nageenyaa deeggaruun akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuudhaan himanni irratti banamee ture. Dhimmi isaanis mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa kan jiru yoo ta'u manni murtichaa himannaa 3 irratti baname keessaa 2 isaanii bilisa jechuudhaan himata meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuu kan jedhu akka ofirraa ittisan murtii kennee ture. Obbo Taayyeenis aangawoota mootummaa dhimmichi beeku jedhan 5 jecha ragummaa akka kennan waammatanii turan. Aangawoonni mootummaa olaanoon 2 dhaddachatti dhiyaatanii jecha kennuu isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u manni murtichaa jecha ragaa hafanii dhaggeeffachuudhaaf Muddee 3 bara 2017tti beellama qabateera. Ammaan dura manni murtii waliigalaa federaalaa gaaffii oliyyannoo mirga wabii oliyyannoo obbo Taayyee Danda'aa kuffisuun ni yaadatama. Obbo Taayyee Danda'aa dhaddacha gaafa adoolessa 30 bara 2016tti himannaa 3 irratti dhiyaatan keessaa 2 bilisa jedhaman. Kanaaf jecha himata tokkicha dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa ilaalu qofaan waan himatamaa jiraniif mana murtii olaanaa federaalaa mirga wabii gaafatanis gaaffiin isaanii fudhatama dhabee ture.